سينا موسمين سينا يادتشينا لكمسي لبونا سيقلتيشو لغان جرتوان مالف غرينتون غري كايوك أباتي كايوك أف لولتو غوتاتو غرينتون غري غراد أف لولتو دموز أف لولن نمني دموز أف لولو تابتيك أوي دور لولو مبرباتو من داسا تورينيا چور بادا چور دموسا سگنتي فتي اول كايتي سيف غدتي فول دور ماتي هورتي جرا چور باد نمني مو كايو داف لولو دفيت كايو داف دو برباد كايو داف دبرو برباد كايو داف وريغو برباد سينا دغل ميفچو برباد غراغرومان ورانا ريبيلولاتي في ورانا موتوما دا ورانا كايو داف لولو في ورانا كايون قمني خنا فكاتي چور خنا سمو قبدا keep that in mind. Wobon injifano Google meso akami gal mesa. I promise gurban dawme adama mana khima jirukhun gafa inni fayye rabbi afayisu nin deesa qeyro daf barnota tahayichu nin deesa namni kun qeyro silaan takkuma fayyee joollee teenya joollee qeyroo tanatti himee waan ragee kana waan deemaadhaa jiru shira mootummaan kun deemuun kijiba mootummaan kun kijibu silaan fayyeetuma qeyroo tanaaf dubbadhee du'ee maal qabaadha sheenaan saammaan tana manaa himaa osoo ciisu sheenaan inni qabu yaa rabbi haaluman deemu kana shira mootummaan kun deemtuun kana kijiba mootummaan tun ummata keenyatti kijibaadhaa jirtu kana fayyee qeyroo tanaaf silaan himee du'ee شينان قبو تشاجر ربي أفيسو دعائي قدافي قافة إني فيه فيديتين لايفي أسكوب بعد وربي دامتي لايفي سنتقيسو الأفتاي جولين كيرو دا ورانا موتوما دا خيساس جراتي دوامتي بكسدير أومي خم مداوي جرو أمالي كيرو دا بغاتنا سلام فيه اتهيمي كيرو رمو دا تفول دورا ورانا موتوما دا تين تيتياد mootummaan tun akka mootummaa shiraataati mootummaan tun akka qeyrootti kijibaadhaa jirtu mootummaan tun adda bilisummaa oromoodhaa woboo dura dhaabbachuu kan dandeenye sigalee mucaan dhaqee arge waraana nama 45 seenee kaampii guutuu dam godhee biraa deemu that is riphee lola የሽምቅ ተዋጊ ወረከና ከነ hindan daman jara keenya abi inni qabachuudha wajjin qeyroo garaa madeesseeti qeyroon arraan tana harumaa qawwee hidhattee aara baatuun barbaaddi dhugaa jirtu deemna qeyroon amma haruma garaa ifii qabbaneessituun barbaaddi dhugaan jirtu kana maaliif waa adda isaanii nyaadhame dhiiga obboleeyyan saaniitu akka maletti nafxanyaan itti faayidawaadhaa jirti dhiiga qeyroodhaatiin nafxanyaan awwaalaa baate dhiiga qeyroodhaatiin oromoon akka mataa qaqqabamtu akka tuffatamtu taate kanaafuu qeyroon arraantana qeyroon oromiyaa guutuudhaa karaa ifiin qabbaneessitu barbaaddi wareega obboleeyyan saanii kakalee qabsoodhaaf wareegametti dabalamanii ummata kana dukkana keessaa baasuudha barbaadanii jechuudha akka obboleessi keenya maamaxamiin torbaan lama geenye eega ajjeesanii waraabessaaf kennan waan akkasii gaafa bara TPLF hin dhageenye bara TPLF mana hidhaa keessatti toorchi haa godhanii malee nama jiraa miseensa isaanii qabanii ajjeesanii waraabessaaf kennu gara jabina kanaa bara TPLF hin dhageenye gaafa bara diinaatu nu bitayen bara diinaatu harkaan nu qaba jennu sanuu gara jabina akka maamaxamiin irratti raawwatee kana nama jiraa fuula asidiin ukkaamsanii itti naqanii ajjeesanii waraabessaaf akka namni hin garre akka maatiin isaan garre waraabessaaf kennuun gara jabinni kanaa gaafa TPLF hin turre wanni ta'e hundinuu fuula namarraa dhokatteeti mana hidhaa keessatti godhaadhaa turan kan miilarraa muran kan harkarraa muran kan mana hidhaa keessa ture garuu abiy dhufee amata lamatti oromoo diina tokkoffaa godhatee hayyoota oromoodhaa beektota oromoodhaa barattoota oromoodhaa qotee bulaa oromootti bobbahee gochaa gara jabinaa kana irratti raawwachaadhaa jira arra wanni namni keenya woboodhaan yaa rabbi wal nu garsiisi dubbiin tasagaltimii takkaa fakkaatti harka duwwaa namni keenya kilaash qullaanii kadhaa wobumaan silaa wal arke
kilaash qullaa ni kadha maali waraanni mootummaadhaa waraana leenjii hin qabne waraana kaayyoo hin qabne waraana yoo qullaa mancaanitti fi qawwee facaasee fiigu akkasi fudhaa ummanni biyyaa warri biyyaa kan viidiyoo dhageeffatan waraanni biyyaa kun namni katti nama dhiitee namatti fiigu kun nama onnee hin qabne yoo mancaanitti fi qawwee darbee fiiga waraanni mootummaadhaa onnee hin qabu doofaadha kaayyoo hin qaban waan lolaniif hin qaban sigalee itti baa yaanni isaanii mindaa san arkachuudha waraana keessa turanii mindaa san arkachuudha malee lolanii kaayyoo galmaan ga'uudhaaf deeman takka illee hin jirtu abiyyiin keessa isaa duuba hin jiru kanaaf duuba dubbii obboleessa keenya maammaxamiin kalee dubbadheen ture akka ijoollee lama tan ifii dhale haadha malee guddisaadhaa jiru qabu ilmaan lama ilmaan obboleeyyanii kan biratti gargaaree barsiisuu jiru akka qabu ijoolleen afranuu karaa adaree magaalaa adaree keessa kondominii keessa galaa turanii abbaadhaa wajjin arra garuu abbaan isaanii mootummaan oppidiyoodhaa ajjeeftee waraabsi nyaachiftee achirraa ol deebisanii ganda galchanii ijoollee tana akkamitti qubsiifna waan jirratti koreen jaaramtee haasawaadhaa jirti koreen tun goofandii banteeti karaa goofandiitiin namni dandeessan achi gargaarachaa jiranii goofandii isaa arraas sheer godheen jira ganamaa seenaadhaa waan dandeessan gargaaraa ijoollee tana irratti amma namni keenya gargaaraa kanaatu ifachiisa of course rakkoon oromoodhaa hedduu wal fakkaatti nama hedduu rakkoo qaba hundi rakkoo qaba garuu kuni wanni maammaxamiin kun rakkoo addaati rakkoo addaa waan hedduu nama dhagamu nama imagine ijoollee daa'ima mana keessa dhiiftee dalagaadhaa biraa gabbaatee hogguu ijoolleen reefa gartu ijoollee ilmaan kee mana dhiiftee dalagaadhaaf biraa gabbaatee hogguu ijoolleen te abbaan keessan huccuu akkam kaatee jedhanii gaafatanii huccuu kanaa kaatee bahee hayyee abbaan keessan du'e jira akkamitti haala kanaan ajjeefa hogguu jedhiin ijoolleen sun akkamitti yaaddii think about this yeroo hunda waan kana guulaaltan bakka san ijoollee teessan kaaya bakka nama du'ee kana if kaaya silaa maatiin irraa hafuu baatte maammaxamiin du'a hadhooytu du'ee garuu gaddisaa hagan takkaa miti arra inni du'e akka du'ettu maatiin irraa hafte kun ijoolleensaa ta abbaan keenya akkatti gara jabina kanaatiin mootummaan OPDOdha mootummaan Abiy abbaa keenya abbaa ilmaanii akka gabbaheen ajjeeftee waraabisa nyaachiftee dhagahaadhaa ijoolleen turguu guddatte ijoolleen daaddaa isaanii hogguu waan kana dhagahaadhaa guddatte imagine sammuu oromoodhaa keessatti maaltu akka uumaadhaa deemu gara jabina seenaa qabsoo oromoodhaa keessatti takkaa hin dhagayiniitu yeroo ammaan tanaa kana dhagamaadhaa jira namni qabsaa waan du'uun waan jiraati an duuti normaali dhalbetti namni qabsoodhaaf bahe hidhatee du'a haa du'u sigalee namni qabsoodhaaf bahe namni maasii waa'ee politikaadhaa keessa galee dalagaadhaa jiru yoo dhugaan dalagaa jiraate waan firraa shakkaniif haajjisani nama isaaniif dalagu nama qawwee hin qabne siviilii harka qullaa deemu waan fedhaa deeggaru sammuudhaan yaadaan waan fircinaa dhaabbatu nama siviilii waa'ee deeggarta jechuu shakkuu qofaan du'a akkanaa tana irraan gahuun mootummaan tun ifimaa jirti akka mootummaa turtun taane akka mootummaa barakaa qabdu hin tahin Abiy duruu ifimaadhaa jira jechuudha kana qofaa miti fadisuma keessatti olluma baabbiletti jaarsaa fi jaartii ajjeesaniiti walirra kaan achubo ollasan wallagga keessatti waan akkanaa dhalate mootummaan Abiy mootummaa diina oromoodhaati mootummaa oromoodhaaf diinaati mootummaa gadhaabbachuu irratti oromoo diina godhattee lafaa kaatee jechuudha kana oguu jennu ragaa maleedhaa miti warri badhaadhina bilchiqinnaa jettan mootummaan tun akka mootummaa sirna nafxanyaadhaa kaminilik deebisuudhaaf gajjaaramte akka oromoo belleessuu irratti gadhaabbachaadhaa jirtu akka hayyoota oromoodhaaf fakkeenya si kenna simple amma gurbaan kun nama barate nama hayyuudha nama digirii kolleejiidhaa qabu nama hojii mootummaadhaa dalagaa jiru nama ummata fi tajaajilaa jiru kana bira kuti kana dura barattoota oromoodhaa naannoo amaaraa keessatti ajjeefaman
mootummaan tun maaliif hin dubbanne barattoota dhumaa jira barattoonni kun boru biyyaaf faayidaa ta'u maatii fi fayyadan gaafa jennu mootummaan tun as baatee hin dubbanne gaafa barattoonni Oromoo dhumu caljan gaafa barattoonni Amaaraa tokko Oromiyaa keessatti dhumu mootummaan piraayim ministeerii irraa eegalee ni girgiroo itti dhiiroo haalli kun maaliif ta'e tamma duraa tooftaadha jenna ta'ammaatu waa tooftaan fakkaattu kunoo maaliif ta'e gaafa jennu deebisaan ammaan tana nuu deebi'aadhaa jirti maaliif mootummaan Abiy barattoota Oromoodhaa ajjeesuu barbaada hayyoota Oromoodhaa ajjeesuu barbaada manguddoo Oromoodhaa nijjeesa akka manguddoo Guji keessaa do you remember manguddoo ama 70 ta Oromoodhaa tan Guji keessatti ajjeesan mootummaan Abiy xiyyeeffannaan isaa guddaan Oromoo tana ija baysuudha ummata Oromoodhaa kana ija baysuudha akkamiin saba tokko yoo ija baysuu barbaadde hayyuu isaa keessaa fixxa nama barataa isaa keessaa fixxa dargaggeessa qaroo lafaa ka'u keessatti jeefta barattoota ciccimoo ol baadhaa jiran mataa keessa dhoyta ummanni kun doomeeti jaamee hafaa jechuudha tooftaan nafxanyaan Abiy jala mataa qabattee nurratti dalagutti jirtu akka Oromoon gabrummaa tana keessaa barabaraan hin dammayne sammuu barattee waa arka sammuu lafa bultee waa arka akka Oromoon hin dammayne Oromoo tana balleessuudhaaf irra dalagaadhaa jiran maayirratti waa'ee ergamtoota biltsiginnaadhaa Harargee keessattuu Harargee bahaa keessatti ergamtoonni biltsiginnaadhaa hundi keessan bulchitoonni Harargee bahaa waan ajjeechaa kana keessaa harka qabdan wannin isin gorsu mootummaan tun mootummaa dhaabbattuudhaa miti mootummaa Abiy ta amal lamatti hollachuu eegaltee miti mootummaan TPLF tan dalagaa fi baatan tan ergamtanii fi ummata keessan miidhaa baatan isin warruma kalee TPLF wajjin dalagaa tureetu arraas badhaadhina je'ee ummata Harargee kan adda waliin dhawaadhaa jira warreen ama 27 Tigreedhaaf ergamtanii ummata keessan dhaanaa turtan warreen arraas badhaadhee jettanii ganda keessa deemtanii nama keessan qabsiisu jirtan waan takkaan isin dhaamsa obbolummaadhaa tokko isin kaleedhaas gaafa diinaa ergamtanii ummata keessan dhawaadhaa turtan TPLF kuttee isin achi jirtan isin qawma sitti haftan maaliif bakki dhayxan hin jirtu mootummaan Abiy ta duruu hollachuu eegalte kutuudhaaf teessi gaafa kuttees bakki dhayxan hin jirtu achuma taa'u teessan achumatti maatii horattanii achuma qabeenya horattanii achumatti ilmaan erkuu teessan obboleeyyan kiyya wannin isiidhaam siyaasaa kuuftu siyaasaa dabartuuf jecha nama keessan gara jabinaan diinaaf laattanii hin ajjeesinaa siyaasaa kuttu siyaasaa dabartu jecha bulchitoonni Harargee bahaa dhageeffadha waan hin jira itti dhufu teessan mootummaan Abiy hanga feetaa jabaattu kuuftisii hin haftu garuu ummanni isin arra keessa teessanii miitan ummanni qa'ee teessan keessatti isin miitan kun achuma wajjin jiraachuudhaaf teessan maatii nama waraana mootummaa yaamtanii irraa ajjeesiftan isinitti gaafatama qeeroo qe'ee keessatti hiitanii torchi gootan ta ijaaba ta harkaa cabte isinitti gaafatama qeeroo qabsiiftanii dhabamsiiftan isinitti gaafatamuudhaaf ta'a kanaafuu gaafa san Abiyyi godhaanuun jee nuti ergamnee gooneen hin taatu ummata keessanitti ergamtanii ummata keessan hin miidhina dhaamsa obbolummaadha kan isiidhaam wanni hundi dabarte jabaanis ni dabra laafaanis ni dabra cufti dabruudhaaf teessi hoggantoonni OPDO bakka bu'oonni biltsiginnaadhaa Harargee jirtan ijoolleen Harargeedhaa obboleessoo namni qa'eensaa beekamtu waan akkanaa hin balleessu if eegaadhaa godha kan isin baasu ummata keessan kan keessa jirtan kanaatu isin baasuudhaa ta'a ummata keessa jirtan kana ilmaan keessanii keessa guddachuudhaa ta'a ilmaan keessaniitu guddachuudhaaf ta'a seenaa keessan if hin xureessinaa waan dabraatiif jecha nama keessaniif gaachana ta'a yoo dandeessan nama keessaniif gaachana ta'a yoo dadhabdan diina keessa harkan galfatinaa idduu baya warratti yaamee nama miidhu hin ta'inaa warratti yaamee ajjeesu hin ta'inaa warra ajjeesuus hin ta'inaa harka keessaa fudhaa an dadhabadhee
an keessan jiru ummata keessanii fi isin du amantummaan haa jiraattu yoo akkasin goone ani gorsiin arra isin gorsu kun akka isin ifin galaafanneef ololoo hin danda'a ololo oofuu abaluu akkas godhe abaluu akkasiiti jechuu hin danda'a I don't want to do that maqaa tokko isa yaamee abaluu akkasii kana godhe I have all the information garuu I don't want to talk about that dhugaa dubbachuudhaaf obbo abaluu kana godhe adde abaluu kana goote maareen kana godhe bulchaan ganda kanaa kana godhe sanii miti wanni if eeguu qabdan aangoon tun dabartuudha barakaan qabdu naamana TPLF abdii murannee Oromoo tana cabsee ABO billeesse je'ee beera kophaa jaaree shamarran kophaa jaaree manguddoo kophaa jaaree Oromoo tana waliin dhawaa ture ni kufe Abbaay Tsaayyee liqqaas gabbaachaaloo je'u humnaan ni kufe Abiy Ahmed kawaan haasuun beeyne gurbaa maraataa fuulli ta'e duru kutuudhaaf ta'a an caffeeraamis dhugaasiima kutuudhaaf ta'a Abiy maraataan Abiy waan arra haasoo boru yaadatu Abiy ifiif harka fiitiin boolla qotachaadhaa jira Itoophiyaa keessa mootummaan Oromoon qabatin mootummaan Oromoon hin deeggarin takkallee barkaan qabdu haga Oromoon nagar arkannetti mootummaan Itoophiyaa takkallee nagar kachuudhaan keessu kana booda biraa deema Oromoon dammayxee jirti qeeroon dammayxee jirti manguddoon ta'e dammayxee jirti barataan kee dammaqee jira Oromoon gaafa haga irraan dammaqiniu gaafa gobeelle keessaa qawween kilaash dhawmu mootummaan Itoophiyaadhaa hirrii barkattee rafteen beektu waan gobeellee dhawmaatiif arra burraayyuudhaa qawween dhawmti Finfinnee keessaa Oromoon dammayxee mootummaan Itoophiyaa ta Oromoon qabatin kana booda biyya san ni bulchitii biraa deemaa hin bulchitu nagar kattee hin bulchitu kana booda Oromoon cabxoo reettan Oromoon hin cabxu Oromoon amma jabaattee Oromoon amma ifgarte amma humna ta'uu barte Oromoon dantaa fi qabsoo tiyya amma barte Oromoon qabsoon tiyya eenyuun na yaada eenyu wajjin dhaabbadhaa eenyu wajjin qabsaa'oo manni Oromoodha amma bare kalee bar koonfiijin hedduu ture kalee warri oppidoo jedhamu shakkii ture oppidoo akkas goonaa nuti dimokiraasiidha no kana booda amma Oromoon eenyu fira kiyyaa eenyu diina kiyyaa addaan bartee jirti fira kiyya eenyu diina kiyya eenyu biltsiginnaan badhaadhinni deemu kun diina Oromoodhaati ummanni Oromoodhaa hin dubbanne malee biyya keessaa akka kanatti akka caffee kanatti hin dubbatan malee arra daa'imni amata 5 biltsiginnaan eenyu ni beeka qabsaa'onni Oromoodhaa eenyu faadha akka gaarii beeka jire kanaafu warreen Harargee tana bahaa fi dhellee bulchaadhaa jirtan warreen Oromiyaa naannoo birallee keessattuu Baalee faa bulchaadhaa jirtan warreen irrinni amma isirraa dhagamaadhaa jiru wanni if dura qabdanii ilaaluu qabdan akka hadiisatti akka quraarbitti amma fazakkiruu jettanii walitti himuu qabdan opiniyoon nuti ummata kana keessatti hafuudhaaf teenya gaafa mootummaan kun kufe cabe akka kanatti sababa ummannee Tigreen nu ergatechuun hin taatu eessa abbaa keenyaa seenaa if gaafadha eessa haadha kiyyaattiin seenaa eessattiin ilmaan kiyya guddifachuudhaaf taa ummata kana madeessee ummata kana keessatti harka qeeroo irraa muree miila irraa muree toorchi godhee waraabessa nyaachisee eessattiin ilmaan kiyya guddifachuudhaaf taa waan jiru sammuu tanaan yaada ummanni arra hijaabaachuu dadhabuuse gara qabatee ta'a maatiin gurbaa Maammed Amiin tun maatiin isaa arraaf humna dhabuu malchiisa nama godhe kana nama jeessa beeytullee arraaf kafalachuu dadhabuudhaan guyyaan isaan kafalatan fagoodhaa miti kana shakkina waan takkaa isin fakkeenya isaafu himuun gaariidhaa miti duuba kafalachuu shakkiin qabdu kanaafuu opiniyoon tuni maqaa Oromoodhaa qabdan opiniyoon magaalaa baddannootii baddannoo keessaa baate fakkaaseen bulchaan baddannoodhaa baddannoo haayis naannoo sanii dhufe
maatii kee beekama, haadha kee beekama, obboleeyyan kee beekama, ilmaan kee beekama, uummata baddannoo yoo haati lafaa miite if miidhaa jirta hin gartu malee if miidhaa jirta. Uummata miidhaan jirtu. Arra qawwee qabattee waraana mootummaatti yaamtee itti geessitee nama tumuu fi jeesuu dandeessa. Garuu boruu eessa baaketii seenta. Bulchaan dirree dhawaadhaa nama naannoo saniiti. Waraana yaametti mana nama geessa. Mana inni jiraatu uummanni ni beeka. Ganda isaa beekan, ilmaan isaa beekan, haadha abbaa isaa beekan. Boru gaafa mootummaan kun kufe gaafa kilaashiin namatti dhaquun haftee atiis kilaash malee haftee waraana yaamuu dadhabdee manatti haftee eessa baaketii seenta. Eessa baaketii seenta. Bulchaan baalee maanta ka uummanni irraa bu'aa jiru kun uummanni for the last 2 years bulchaa baalee akkasii irraa bu'aa jiran nama baaleeti. Nama baaleetu baalee bulchaadhaa jira. Garuu uummata boochisaadhaa jira. Ka naannoo Somaaliitti buqqee dhufee ni boochisa, kaanni hidha, kaanni mootummaaf saaxila. Booda eessa baakeetii dhaquudhaaf teessa. Eessa baakeetii achi dhalatte achi keessaa baate warra keessan beekan, maatii tee beekan, ilmaan kee beekan, haadha tee beekan. There is no way achi keessaa baate ati alallee baqattee alaas baatee jiraachuu hin dandeessu, biyya kee jiraachuu hin dandeessu. Arra Oromiyaa walitti hidhaadha. Baalee baqadheetiin Harargee jiraadha. Harargee baqadheetiin Shawaa ol bee jiraadha. Hin jiru. Achi keetiin biyya alaa bahee Ameerikaa jiraadha. Caffeeraa misfaa jira. Mirgi achi nama jeeftee Ameerikaan jiraattu tokko hin jiru. Wanjalanyoonni addunyaa bakka hundatti isaa dandeessa. OPDO'n achi baqattee yoo Ameerikaa dhufte Ameerikatti keessatti banna. Warra qayi shibbiriidhaan nama fixe Ameerikaan qabdee arraan tana as qabdee deebisaa jirti. Itoophiyaatti warra qayi shibbiriidhaan nama fixe. Warra kasan ragaanti dhiyaate as qabdeeti hiite deebisaa jirti. Warra dargiidha. Warra gaafa TPLF Abiy duraa TPLF ammaatii miti. Nama fixeesi Ameerikaa keessa dhokataniiti maddi bahanii akka hattuudhaa jiraatan ammaan tana. Namatti hin baan. Dhugaan jirtu yoo asitti saaxilaman namni nama ajjeese namni harkisaa dhiiga qabu bakka hundatti hin bahu. Hogganoota Harargee bahaatii fi dhihaa harka keessan dhiiga Oromoo irraa qulqulleessa. Maammaxamiin ajjeeftan harka keessaa qabdan. Isinii itti yaame, isiniitu ajjeesise, isin keessa du'e. Naannoo isin bulchitan keessatti ajjeefame, ganda keessatti ajjeefame, jalaa nageen baatan. Kanaafuu fuuldura kan ajjeeftan, fuuldura wanni fayyadamuu jara keenya bal'isaa mee fageessaa yaada. Fageessaa yaada. Warri gaafa dargiidhaan fixaa ture booda rakkam tahee eessa booda'ane. Warri TPLF wajjin haawwan keenya cafaqaadhaa ture eessa booda'ane. Arraan tanaas mootummaa Oromoodhaaf taatu miti dirqiidhaan badhaadhina fudhatanii hin dandeessan. We cannot. Uummata guddaa kana badhaadhina hin dandeessan. It is impossible. Uummanni waan isaa ta'a ni beeka ifiif. Waan isaan ta'es ni beeka. Badhaadhina fudhatanii iyyaa ooltan, sibsabaa yaamaa ooltan, qumuura kaatanii uummanni hin dhagayu. Kanaafuu harka keessan dhiigarraa qulqulleessaa. Fayyaataa yeroo gaarii goofandii maammaxamiin gargaaruu hin dagatinaa. Warri westii jirtan biyya westiidhaa jirtan gargaaruu hin dagatinaadhaa. Ijoolleen biyya arabaa jirtulleen akka isin mijaa'etti yoo dandeessanii gargaartan hedduu bareedaadha. Maatii isaa kana maatii gurbaa kanaa ijoolleen biyya arabaa gargaarsaa irratti ijoollee biyya arabaa nu caala. Warra biyya faranjii jirurra ijoollee biyya arabaatu nu ol waa hedduu godhaadhaa ture biyya keessatti godhaatiis jira. Yooni haalli isin mijaa'ee karaa ittiin gargaartan jiraate ijoolleen biyya arabaa yoo gargaartan hedduu bareedaadha. Yaada qabdaa fixuuf hin deemaa. Fixuuf hin deemaa yaada qabdaa. Haasutti jiraat si deebisu? Yaa si deebisu. Okay. So